Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hundeeffamuuf mirga heerri isaaf kennuu qaba jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibse. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa guraandhala 11 bara 2023 baaseen dhimma Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa ilaalchisee hundeeffamuun isaa bu'uura heeraatiin sirrii ta'uu akeeke. Addi Bilisummaa Oromoo Sinodoosiin Oromiyaa sabootaa fi sablammootaa seeraa fi mirgoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaa heera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi mirgoota akka lammii Oromiyaatti qaban fayyadamuudhaaf mirga guutuu qabu jedhee amanaa jedha ibsi kun. Amantoonni amantaa hundaa bilisummaa namoota biroo osoo hin sarbiin amantii isaanii hordofuu fi gaggeeffachuuf mirga akka qaban hubachiisee haaluma kanaan lammiileen Oromiyaa seeraa fi naamusa amantaa isaanii fi safuu Oromoo kabajuun sinodoosii mataa isaanii tumsuu, deeggarsa gurmeessuu fi hordofuun mirga isaaniiti jedheera. Bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa seenaa keessatti sirnoota abbaa irree fi murnoota cunqursuudhaan beekamaniif beekamtii kennaa turte malee gaarummaa manni amantaa kun ittiin yaadatamtu gadi bu'aadha kan jedhe dhaabichi lafa garmalee dhuunfachuu fi saamuu, dubbii namummaa namaa xureessan balballoomsuu, loogii fi mirga afaan ofiitiin tajaajila mana kiristaanaa keessatti fayyadamuu ukkaamsuuf kan kana fakkaatan gochoota bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa uummata cunqurfamaa biratti ittiin beekamu keessaa isa muraasa jedheera. Bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa jal'ina, loogii, daba miiraan miidhamuu fi safuu cabe kan amantoonni bataskaanichaa mataan isaanii kaasan kana qalbifachuu dhabuun nama gaddisiisa jedha ibsi Adda Bilisummaa Oromoo kun. Addi Bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisee bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa haala keessoo isaa kana of keessatti deebi'ee of ilaalee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuudhaan kan yeroon ammaa gaafatu waliin araaramuun egeree mana amantichaatiif baay'ee murteessaadha jedhee amanaa. Kanaanis itti gaafatamummaa itti aanee dhufu irraa baraaramuuf jecha kanneen akka golgaa siyaasaatti itti fayyadaman ofirraa qulqulleessuun bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaatiif baay'ee murteessaaf barbaachisaadha jedheera. Qaamoleen dantaa siyaasaa isaanii gaggeeffachuu bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa golgaa fi gola godhatan akka jiran Addi Bilisummaa Oromoos ta'ee lammiileen Oromiyaa sirriitti beekuu kan jedhe Addi Bilisummaa Oromoo kun ammoo yeroo ammaa kanatti Finfinnee keessatti jeequmsaa fi hokkarri akka ka'uuf sababa ta'aa jiraachuu ibsee dhaabaa fi garee siyaasaa kamiyyuu amantii akka golgaa fi meeshaatti fayyadamuudhaan dantaa siyaasaa ofii mirkaneeffachuudhaaf dhimma itti bahan gadi jabeessinee balaaleffannaa jedheera. Addi Bilisummaa Oromoo lammiileen Oromiyaa hundi qaamoleen tokko siyaasaa isaanii tarkaanfachiisuu bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaatti dhimma bahuun hokkara Finfinnee keessatti bal'isaa jiraniin miidhamuun akka hin jiraanne eeggannoo guddaa akka godhanii fi sochii isaanii akka to'atan akkasumallee akka of eeggatan yaadachiiseera. Rakkoon bu'uuraa nagaa dhabuu Itoophiyaa lolli Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu jaarraa ol lakkoofsise furamuu hanqachuu isaa ta'uu kanneen dhimmi ilaalu hunda yaadachiisee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa kanaan Itoophiyaan nagaa kan argattu hariiroon lolaa Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu furmaata yoo argate qofa. Itoophiyaan rakkina kana furuu yoo murteessite Addi Bilisummaa Oromoo gahee isaa ba'achuuf qophii ta'uu ibsee jira.